Sinigalee kana gadeen nuusoon ta'in abbaan gadeen nun tafala. Hacaaluu hundeessaa har'a osoo jiraate uummata sirkaa kana ifiif qaamaan bira dhaqee itti boo'ee waan godhuuf godha. Malee har'a namni maqaa hacaaluutiin gabbahee goota keenya bakka hacaaluu nuu bu'e bakka hacaaluu taphachaa jira akkamitti gargaarsi uummanni sirkaa irra qabamaa jechuun tuffii uummata kanaa qabamuu agarsiisaa jira. Sigalee taphaa fi namni duraan dursee waliin madaalu. Ani bara kana dhibu giiftaroonni nama du'een hoggaa irra naggatu qaallicha hunda qabbaluu isaanii kirre. Sanii miti. Yoo wabiin dhufni taphachiif. Wabiin Hacaaluu yoo dhufte taphachiifnaan haati jaartiin Hacaaluudhaa yoo dhufte taphachiifnaan saniin achitti namni tokko dirqama dhalataa biyya takka yoo tahanii goonni tokko erga du'e seenaa isaa immoo ni jirti. Hacaaluun nama Oromoodhaaf uffata isaa baasee kannuudha. Ammoo maqaa goota tokkoon hin naggatatina. Laale san sin ajaa'ibsiisin ani bar osoo jiraateen isin ija Hacaaluun ifiif qaamaan bakka san dhaqee waliigalee waan san uummata kanaaf boo'ee bira dhaabbata. Har'a goonni keenya Hacaaluu lama daatii nurraa wanni hin godhina okkee san giiftaroota isaaniitii akkasii hamilee eegaa jiraaf beeka. Hacaaluu yoon bilisiginnaadhaaf suyyuudee beekaa. Kootu gaa san giiftarootaatu akkasii hamilee eegaa jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Giiftaroonni obboleessa keessanii too. Ustaas gaafiin tiitummaan haa deebuu diddisa ustaas. Taami gaafiin Gaafiin tiyya mucaan keenya Hacaaluudha. Bakka Hacaaluu buufanne tapha isaarra maalii fi uummata shirkaa kana gargaarsisuu maarra qabdanii tapha isaa maalii fashilseessuu feetanii ja'anii gizee dhutti dhufanii gaafatan san deebisaan jara sanii maal ta'een jedhe. Deebisaan jara sanii gaafii nama hundaa komantii jalatti illee. Dhagee deebisaan jara sanii kitahe atiis ni taphatta sa'aat akka gargaarsa dura aantee taphattaadhaan gasmoonni biraan jiru. Tole. Kee kuni maalii fi dhiibamuu barbaachisere. Kee maalii fi ganama dhufanii Hamzaa nuu dabarsisiin jechuun maa barbaachise? Wallahi sana hin beekne kuma sadii dinna deebi. Jarattiin akkas jedhamee gaafii tana naasii deebisa balaasoo naasii deebisa gaafii tana jarattiin farshoo dhuyti namarraa achiin deebituuti Hamzaan sheehaa isuma dandeenyaa jaaniitti dhufan gabaabtu. Erga akkas ta'e bakka san dhaqanii taphachiisan taanaan gaa erga akkas ta'e bakka farshoo san dhaqanii taphachiisan taanaan dubbii dhagaa dubbii dhufa. Farshoon hin deebituumi bakka farshoo san nama dhaqee taphachiisuu lallagaa gastii nama sanirraas nama dhaquu lallagaa. Haalaan irratti iyyafatu qabnu ijoollee guyyaan qabdan boru qofa naa isin hima geemni Hamzaa boru qofa jidduu jira iftaani. Guyyaa lama hungahu laal amma wanni goonu namni keenya ijoolleen teenya hundi keessanuu Ustaaz Hamzaa geema isaatiif qophaa'u bareechuu itti lafa'u wanni nurraa eegamu ni haasawne yoo jenne guyyaan lamaan kun nuuf hin gahu wanni nurra taheefi wanni nurra godhames guyyaa hedduu nu ficcisiisa garuu guyyaan tokkichi nuti dubbiidhaan finnu wanni irratti goolabnu keenyumaatu keenya tanan baradhe nama guyyaa gartee uummanni shirkaa gargaarsa qabu san geema taphatullee an nu mallaala gama kiyyaan warra giftii kanus nu mallaala umaan qabu garuu Ustaaz Hamzaan inni profaayila sadaqaadhaa isa godhanii inni uummata keenya dhufee taa'ee gizee hunda kadhataa fuulli kun fuula kadhaati kadhaan beekame isumaan nama kadhataa kaan zannaaciidha namni du'ee fi beelee fi rakkateen dhimma isaatii miti dhimmi isaa marre foon haadha koodha dhimmi foon haadha kootii fi eenyu foonii maaltu foonii isinis tana adda beekuu qabdan laal foon haadha koo jechuun nama haadha isaa tabeeloo itti takarra teesseef dhufeen wajji boo'ee sadaqaa kadhatu. Kales dheengaddas guyyaa meeqa amma guyyaa dheengadda guyyaa tana dhufte Hamzaa
ummaa teenya qaaltis warra jimmaati dhuftee gisee maallaqa guurru. Maallaqa kana guurru ummaa saneecheef qabdee saa dheertuu san mee guddaa gargaarsa guddaa akka ummata hargee guutuu sanuu dhiisi. Xixiqqaa kanaa dhuftee akka nu wajji teessu kuni maali hamzaa keenya kanaaf akka gatii dhabnu nu godhe moo nuutu nama keenya kanaaf namni keenya gisee if gannuu qabee nu wajjin gattaa'ee amma wanni hamzaa suufa itti kaa'e isin beeytanii barreefuu dubbachuu turre reefuun ta'a. Namni keenya nurraa boonuutu darajaa isin godhe isin waan kana wallaalle nuti. Namni keenya yoo nurraa boone qaali. Yoo nuun boonee nu wajji gattaa'e sadarkaan qabu. Kana ilaalchi nuti qabu. Ilaalcha keenya sirriitti bareeffatu qabna. Namni keenya bayyanatuu qaba. Namni keenya wallaahi nama isaa bira dhaabbatee nama isaatiin tumamu irra isaa wayi. Namni maqa fadha nuti haqa feena. Namni biraa maqa fadha. Nuti dhugaa feena. Namni irra dibaa beeka. Dhugaa fadhuun akkami? Teessee ummata keetiif qabdee sa'a meeqa kadhatee dhufee as taa'ee kan wajjiif qaqqabee akkana jahu kana nuti gatii hin qabnuuf. Maali nuti akkana badawummaan dilli tun? So nuti hedduu nuti nama ismaart nuti amma silaa warra nuti ismaart illee jeef dubbatu nun barbaachisu. Nun barbaachisu. Nuti hojiin nu dubbata. Warra nuti ismaartii nuti gootallee jennee waan if dubbannu takka illee hin qabnu. Nuti maala kun dhugaadha jechuun reality this reality. Nuti uummanni keenya uummata bilchaataa giftarra eenyu akka ta'e ni beekna. Eenyu akka uummata keenya quuqamu ni beekna. Hayi moo gartee foon haadha koo jechuu qabna nuti mana bargarii gubbarra deemnee kaameraadhaaf. Isin bar kana bira warra kana bira amata meeqa waan bira kunne. Fagoo jira so far. Dubai deemnee dirqa dhagaye. Godhuu qabna gabbu. Nama keenyatti gatii godhuu qabnaadha. Moon intu raasoo nu gartee guyyaa geema hamzaa namuu qophaa'ee jabaannee dhufnee isa kana jabeessuudha wanni nurraa eeggamu. Jajjabaatuu qabna. Malee nuti waa'ee keenyaa namatti himuun nu barbaachisu. Sirriitti nu beektin, sirriitti nu beekan. Waan ganda keessaa deengada dhufte tana. Maayyimii ganda keessaa deengada dhufte. Antan abbaa beekte sodaadhu. Jara keenya uummanni keenya dhagaa uummanni keenya kun sihirii itti godhameen se'anii dhama'ee amata meeqaan tan mililik akkana nu godhee mililik namichuma du'eerraa wayiwaata. Amma haa caaluu du'eeni maqaa isaatiin taphadhaa jeen namicha du'ee fide uummata kanaatu namni du'ee ka isaan lolu jiruusa namni du'ee ka istiil gootaa se'a uummanni kun ni jaazbaa'ee moo lukkuu gurraatti amaaritti qale moo annaa galaan jiru. Akkamitti maqaa haa caaluutiin geema taphataraachi haa caaluu du'ee awwaalamee qabrii jiru maal jechuudha? Nama du'een bikka bu'anii nama du'een geema taphachuun maal jechuudha? I don't get it. Hai. Hinga'uufi. Uummanni ni jaazbaa'e uummanni keenya ni jaazbaa'e giiftarri harargeedha. Hamzaanii yoo miliyoona 20 ta'an hin arganne guyyaa jumataa qullaa keessan jirattiin nama du'een taphattu tun harkaa isin qabdi waliif teenya. Yaa an hamma sumaan irraa jaata dubbiita. Yaa tiijartii gurgurataniin waa hedduu gurguru hin ga'uufi maqaa wanniitiin dhugaadha nuti dhugaa deeggara abbaa fadhe haa ta'u kana uummata anaatti tolchee rabbumaan lubbuutti godhe malee sakkaaraami. Barre jara keenya gaabii ibsaan isin gaafa takka isin sirriitti hin deebine. Fakkeenyaaf tapha kana ulfaasaa dura qabatee raajillee dhufee duubarraan qabate guyyaan lachuu dhufe gargaarsa kun deemee bakka san dhaqe. An reefus numaan jee wanni dubbiitti hin deebitee ulfaasaa irra dhufteef waan amma dura dalagame shira amma dura dalagame bahuu deemaan jee. Ammas ulfaasa biroo guutuuf warummaa silaa feema seettan kagartee ustaasa wajjin qaxaraa bulanii waa kadhatanis ustaasa biroo guutuufan guyyaa kadhachisiisi yookaan akkana godhii ustaasaan jaan. Mucaa biroo guuta kan immoo tapha ka'e gargaarsa dura gooneeti gargaarsa booda tapha ka'e booda gargaarsa itti fuufna jedhaniin. Ka ustaasaa maal ta'eeti nurraa achiis jedhanii hudduu dhubee fuula dura siinsanii san maal ta'eeti guyyaa san taphatama. Silaa yoo danda'ame yoo dhugatti gargaarsa uummataatiif adeemamu ta'e isin lachuu jara keenya hawaasa gad jirtanii hawaasni isin olii miti isin lachuu guyyaa achisiisaa qabadda yookaan ammoo hudduu dubaasisaa qabadda yookaan ammoo isin lachuu taphadda gargaarsinni isaa deemu jaamuu qaba malee ani guyyummaan takkatti hudduu dubaasii qabanuu naan taane maaliif naan ta'in ha qabame ha sheekaa ha dura qabame habee haan garaa keessa qabame jenne eegan ol baasan dhufe warqixxaate ha gargaarsinis irra dhufe gargaarsinuu deemee bakka san dhaquun waan numa ustaasaa kana balleessuuf akkuma kayi biroo godhan galee. Laki Ustaasni laa wal malee kiyya laal wal malee
Dhagaye uummataan na caala jettee uummata osoo raasii gargaarsummaan kunuu beekaatu narratti qabame ani bar ittiin gammada. Maaliif jennaan gargaarsi kuni na caalatti nama na walii galle. Gargaarsi kuni uummata kiyya kana fayyadattiin beeka bakka naa dhaquun beekaaf ittiin gammadaa bar tuni ani bakka takka wanni nan gootu gargaarsi uummata kiyyaa anaaf guddina malee naaf xiqqeenyaa miti. Tana namni hubachuu dhabuutu anaaf rakkoodha sii galee. Waan amma ja'an tana gargaarsa kana hubachuu dhabuutu anaaf rakkoodha. Sii galee. Gargaarsa amma uummanni an je'ee dubbadhe kana nama kaaniif galuu dhabuutu ana na yaachisaan siin je'abbi. Maaliif jennaan namni kami bakka san hin yaadini namni kami bakka san hin hubatini bakka tam bakka uummata ja'amu kan akkamitti irraa gabbu'uu dhabde. Ani amma silaa waan san ati numaahu waan ati dubbachuu qabduu miti gaafa naan ja'an yaa dhugaa waan inni dubbachuu qabuu miti ammoo uummanni kun uummata gartee geemarra guddaatii ta'uutu ana naaf himti qalbiitii yaa akkas naa hima beeyta yoo qalbiin nama biraa himuu dadhabde ani hin beeku. Tanaafiin uummata kanaa jee uummata jeerra deddeebi'u waan biraatiif himiti wal malee kii. Tabiraatiin mas wanni namni ifa baasee beekuu qabu takka yoo jiraate ammallee irraan isinii deebi'a. Namni taphatu san gargaarsa hogguu takkallee uummata kanarra geema san caalchisaa jira. Giiftaroonni isaatu inni gartee arra bakka hacaaleen nuu bu'aa hacaaluu keenya taphachiisuu deemnaadha malee wanni biraat akka ta'e isaan irratti fokus godhaa jiran hin jirtu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu makki. Tanaaf waan kanallee namni hubachuu qaba. An wanni biraatii miti. Osoo wannummaan biraatuu haftee fadhan hacaaluu haa taphachiisanii fadhan abbaa fadhan haa taphachiisanii. Wannummaan biraatuu haftee achuma huchiisanii taphachiifatanii hacaaluu isaanii haa taphachiifatanii. Osoo guyyuma kanarraa achinuu oofanii taphachiifatanii. Taphachiifadha. Guyyaa kanarraa achinuu huchiifatanii yoo taphachiifatan akkasi. Waliigalee. Lakki immoo kanarraa isin kuchiifnu hacaaluu taphachiifnaa jechuun takkaffa maqama hacaaluu keenyaatu nyaachuudha moo ni dhamaa. Hay mee amma ani nama 200 nan qabu kana jinniin naa godhe mee natti hima. Eenyuun naa godhe. Beeki namni 200 na godhe kun achiis ni jira asiis ni jira. Sigale followera heddoo maarree tahuudhaa miti waannan ammoo followeruma kanaahu akkaataan itti follow wal godhan akka gartee suufa uffachuu qabna jechuudha. Suufa babbareedaa bitan nama booda. Suufa babbareedaa bitanneetitti gargaarsa Oromoo irraa boonna. Dubai deemnee fooqii dhagee ustaaza dirqama Dubai deemnee fooqii Oromoon ta'in fooqiin hin Oromooti jechuu qabna nuti. Warra kana dhibee kanaa bar. Samma wanni jiru ustaazaati gama keetiin galatoomi gargaarsa kana uummata kiyyaatu naa dursaa jechaa jirta. Garuu isa gaafattee inni irratti illee dawwalaa jennee inni dhufuu didee jira. Wanni beekamuu qabu lubbuu haadha teenya miskiina san warreen rasaasaan waxalamu jiru uummata sirkaa uummata keenya uummata sikkoo aniitiif geema san dabarsu diduun kuni uummata Oromoo guutuu tuffachuudhaa jeetii yaadaanii. Kun osoo kanaan jiru amma sagalee isaatiin isin dhageessan ammoo raachee waan jechuu ture shiraan irratti xaxamaa jira. Qorataa bakka tanatti. Obsime jaalibsaa obsime ati adeer obsime guddaa. Shiraan